abbaan qabne tokko jira gaafa Afrikaa kana keessa. Baha Afrikaa kana keessa ummata mootummaan qabne, ummata nama isa ittisuun qabneetu jira. Ummanni kun amma ummata Oromoo jedhama. Ummanni kun ummata Oromoo jedhama. Mootummaan Itoophiyaa kun mootummaa ammallee Oromoo akkasa kan citizeniit ilaalu. Maaliifin akkana ja'a? Biyya san keessa biitika Oromiyaatti namni dhumu jiru hin jiru. Biitika akka Oromootti dargaggeessisaa hurgufamaa jiru hin jiru. Biyya Oromooti ta'arra namni ajjeefamee reefkii waraabeessaaf kennamu. Waan lafa Oromiyaa keessa diinni godhu jiru hin arku mootummaan kun. Maaliif assignmentiin isaa guddoon Oromoo qalbii cabsuu, Oromoo xiqqeessuu, Oromoo sablisuu, lafa Oromoo abbaa fedhe weerarsiisee karaa fedheen daangaa cabsanii itti seenanii Oromoo ajjeesanis namni dubbatu hin jiru jechuudha. Maaliif inni nu ajjeesaa jira, warri biraa ka Oromoo ajjeesus guuza bahaafi jechuudha. Ummanni keenya dur mirga isaa falmachuun sodaatu, du'aas hin sodaatu Oromoon. Haqa isaatirraa isin deebi Oromoon. Kanamaan barbaadu immoo, kanamaan barbaadu. Keessanis keessanii, keenyas keenya beeka Oromoon. Garuu amalli biyya sanii ka Oromoo cufa Itoophiyaa cuf guutuutu qaba. Keenya immoo kophaadha qabnaa kun bara dheeraadhaaf ture. Arra wanni guddaanin haasa'uu barbaadu. Saamiinsa lafa Oromiyaa keessaafuu baha Oromiyaa irra deemu jirtu. Waan kana ijoolleedhaa miti keechaa jiru. Yookaan nama muuxannoo siyaasaa hin qabne miti keechaa jiru. Nama ordinaryidhaa miti keechaa jiru. Mootummoota biyyoota ollaa keenyaatii fi iskoolaarota isaanii, looyeroota isaanii, daaktoroota isaanii cufaatu marii adda addaa gaggeessee lafa Oromiyaa tana keessaafuu Oromiyaa bahaa lafa shanan Soomaaliitii haga Hadaamaatti lafa teenya deebifnaa jedhanii duula guddaa deemaa jira. Hadaamaa Oromootu jedhan malee lafa san lafti Hadaamoo jedhaniini jedhan. Lakkii umaatii mitii jechuu dandeessu. Oromoon hoggaa hedduu diina isaanii tuffata. Diina kee hin tuffattu, diina kee hin tuffattu, diina kee jala buutee ganamaa galgala waan inni godhu laalta. Dhumaatiin arra carcar irratti taa jirtu karaa asabootitti humnoota fiinxaalleeyyii Soomaaliitiin kana wajji wal qabatee deemuu jechuudha. Fiinxaalleeyyii isaatiin deemaa jiru kana wajji wal qabatee deemuu jechuudha. Ifatti bahanii iskoolaaroonni warra kanaa Soomaaliyaa guddoo fi Ogaadenii fi Jabuutiin shinniilatti kaambii leenjii akka banate. Warroottan Oromuma ajjeesuu malee waan biyya keessa jirtu quba hin qabne ni beekanii laata. Maaliif mootummaan Jabuutiitii fi mootummaan Kililii Shaniitii fi mootummaan Soomaaliyaa maaliif kaambii shinniile yookaan maal jedhaniin amma sitiitti maaliif kaambii waraanaa ta waliigalaa maaliif jaarrachuu barbaadan? Maali? Itti bahanii waan sanii hoo maal ta'uuf deema? Kaampi waraana joint operationii uumne lafa teenya ila haga Hawaash qabannaa kaja'an ummanni Oromoo kun haga yoom akkana tuffatame, lafti Oromootuun haga yoom akkana tuffatamte. Lafti tun bara dargiitillee kanatti hin tuffatamne warra ollaa keenyaa kanaan jechuudha. Inuma bara wayyaaneetillee kanatti hin tuffatamne jechuudha. Garuu bara ilmaan abbaa gadaa biyya bulchan bara Oromootu Oromiyaa bulcha jedhan ilmaan abbaa gadaatu Oromoo biyya Itoophiyaa bulcheettan lafti Oromoo akkana tahaa jira jechuudha. Generaalli tokko wanni generaala tahuuf biyya isaa tiisuufi warri dhihaa kana ni agartan. Generaalli tokko interestiin biyya isaatii fi daangaan isaatu qabnaan dursa kakannuufsanii jechuudha. Generaalonni Oromoo immoo dursa kakannaniif Oromoo fixuudhatti, Oromoo ajjeesuu, Oromoo ajjeesanii bishaanitti darbuu, warri ka
eenyu mardaa saafaan jettan itti gaafatamaan poolisii kunfaan isaan godhan Oromoo fixuudha. Maaliif jeneraalotiin Oromoodha corruptionaan guutamtee jirti. They are corrupted. Arra isaan millionaires miti, they are billionaires. Lafa gurguratu, maallaqa adda addaa harkatu, waan tokko ni dubbanne hojjan sanii saaxilama waan ta'eef daangaan Oromoo cabu, Oromoon dhumtu dhimma isaaniiti miti jechuudha. Garuu kurneelli kililii shanii arra shinniilee keessatti milishiyaa Ogaadenii fi milishiyaa Isaa leenjisaa jira jechuudha. Hayyoonni isaanii ta'anii hoggaa dibeet godhan akka waraanni kaabaa banameen joint operationiin Isaa fi Soomaalii guddootii fi Ogaaden akka hawaashiga control gootuudha jechuudha. Lafa Affar dabalate jechuudha. Garuu Affar abba qabdi. Arra kunoo shinniilee keessatti dhukkee baasirraa kaasaa jirti jechuudha. Akka horiin gaariin dirra lafa kaayee ciisaa ja'an sanii bulchiinsi naannawa Affar nama jabaa waan qabuuf ummanni isaan tuttuqamuu jechuudha. Yoo Affariin tokko ajjeefame dhaqeeti dhiiga isaa kafalataa jechuudha. Keenya carcar walakkatti ilmaan namaa dhumu jiranii namni dubbachuu jiru jechuudha. Arra lafti Baalee walakkaan Soomaalii harka seentee jirti. Lafti Booranaa akkasi. Harargeen gaabbaa hin qabdu. Ummanni keenya akka diina firraan ittisne waa takkalleen qabu. Akka duritti mancaalleen qabu jechuudha. Irraa guuranii ummata keenya akka godhu jiranii agartanii jechuudha. Arra operationii shinniiletti joint military leenjisfatan kana tokko ka godhu jiru itti gaafatama biltsiginnaati. Aadan Faarahi. Khaan Mustafeedha. Khaan mootummaa Jabuutiiti. Okay. Khaan maali kaayyatan dirree dhawaa keessatti Oromoon tokko PhD yoo qabaate, masterate yoo qabaate, ogummaa dandeettii qabaate, Soomaaliin high school hin fixin akka dura dalagaa harkattu jechuudha. Maaltu deemu jira dirree dhawaa keessatti? Maaltu deemu jira? Arra sektara mootummaa keessatti akkamitti Oromoo hujii ala godhaa jiran? Takka seenaa biyya sanii keessatti waan akkana Oromoo irratti hin beeku jechuudha. Kanaaf Oromoon cal ji'eetu malaalee amma aktivistoota ji'i, hayyoota siyaasaa ji'i waan kanan dubbatan maaliif? Faisal Roble warra waan kana hojjechaa jiru wajjin hojjechaa jiranii jechuudha hayyoonni keenya politishaanonni keenya. Okay. Faisal Roble ganama galgal Oromoo irratti artiklii katabu Oromoon lafa Soomaalii weerarte lafti teenya haga hadaamaati kajoo fi injineer Usmaa'il wajjiniini so called politishaanonni Oromoo ta'anii mari'atanii jechuudha. Akkuma faannoo walla gabaa fudhattee warri Oromoof qabsooyina jiru faannoodha wajji dalaganitti kanneenis warra lafa Oromoo kileem godhu wajji dalaganii jechuudha. Akka sabaatti eessa jirra? Akka sabaatti maaltu nurraa irrate? Maal dhabne? Maal barbaaduuf deemne? Kaleessa gaafa qabsoo jalqabne maal barbaada qabsoo jalqabne? Maaliif lubbuun san cufti wareega kanniti Oromoo irratti? Qabsoo Oromootiif. Dila Faisal Roble artikila meeqa baasee Oromoo akkana xiqqeessu warri isa wajjin ganama galgal walgahii ta'an kun guyyaa tokko barreessanii irratti hin barreessanii jechuudha. Maaliif lafee duudaan qaban, spinal cord hin qaban. Lafee namaatiin yaati jechuudha. Saba guddaa odoo qabdu, saba wareegallee hin qusanne odoo qabdu, saba TPLF hawarri Ogaaden nuufi Tigreen obbeleeyyani je'e jala jilbiifatee jeel Ogaaden baneef hafuudhee maqala galchee jeel Ogaaden firii godhe qeyroo Oromooti. Arra eessaan dhufe lafa Oromoo lafa Baalee walakkaa inuma kuno arrafa Sidaamoollee kileem godhu jiran. Namni garii wanni kanaa kun lakkii akkanuma jedhanii jiran no. Sentimentiin Soomaaliidha. Soomaalii shanan jarri kun biyya namaatti shororkeessuun sodaatan. Waa babbaqqeessuus hin sodaatan. Balaan isaan qabattee dhuftummoo biyya san cufa diiguu ta'is jechuudha. Namni Oromoo biyya diigaa jedhami jara kanaatu biyya san diiguu ta'a jechuudha. Kun dhugaa lafarra jiru jechuudha.
maaliif seenaa isaaniitti samir kaneessa waan ta'eef. Zabana Haile Sillaasee amma qabaachaa turree. Haile Sillaasee dhaqanii qabrii keessatti agaafatanii haa. La Haile Sillaasee dhaqanii qabrii keessatti lafa ati dur nuu kennite nu dhorkatanii haa jedhaniini. An kun cufti kan agarsiisu gaafa Oromoonni naannoo dirree dhawaatti shiftoota Isaatiin ajjeefaman cal jechuun gaafa Oromoonni carcar keessatti Harargee dhihaatti shiftoota Ogaadeniin ajjeefaman cal jechuun waan mootummaan kun jara kana wajjin compromise godheetu jira jechuudha. Oromos for sale with the land. Lafa siiti wajjin Oromoon sale irra jirti ka jedhu nama geesse jechuudha. Kanaaf Oromo waan naannoo dirree dhawaatti ta'u jiru cal jettanii bobbaataniitu magartee akka maali balagaarii dirree dhawaatti if dura malee if cinaa lameen hin laalleessanitti hin yaa'ina. Maaltu kuktaa jira maaltu dalagamaa jira maaliif mootummaan Jabuutii Shiniilee irratti military joint operationii banne leenjifna maaliif jedhama. Ilahaga hadaamatti lafti teenya lafa teenya weerartoota Oromootirraa deeffachuu qabna duulli jiru hayyoota Soomaaliitiin Oromoorra baname kun maddi isaa eessa. Jarri kun jara tsimdoo keessa jiru. Tsimdoon akkuma Wallagga bahaa jara faannootii kannitetti Harargee tanas akka jirutti warra kanaaf kannitanii isinigaa warri lafee duudaan qabne ka ifirratti hin abdanne kanuma oriu kara oriitan ilaallatan ni dubbatan waan dubbatan ilaallatan Rabbiin Oromoodha diinaaf isin garsiise jaarmee Oromooti ka diinaaf isin garsiise garuu waan diinni isinirra godhu jiru agartanii jechuudha. Wanni kun keessa gabbu'amee laalamuutu irra jiraata. Dubbiin dirreen dhawaatii fi Finfinneen Oromiyaa jalatti deebitu miti. Oromiyaa guutuu dhabaa jirraa jechuudha. Sila Oromiyaa guutuu dhabne dirreen dhawaatii fi Finfinneen koomishina kanaafuu dhiyaachuun qabdu jechuudha. Bahar Daar hin dhiyaanne, Hawaasaan hin dhiyaanne, Maqaleen hin dhiyaanne, Samaaraan hin dhiyaanne, Affaarirraa maaliif lafti Oromoo qofti hin dhiyaatti? Naggada siyaasaatiif. Why? Maaliif Oromiyaa qofarra focus godhame? Because kan abbaadha qababbaatii fatu qaba. Kun ammoo abbaan qabu. Abbaanis ilma ajjeesu, mootummaan isaatis ummata isaa ajjeesu, ollaatis ajjeesu, ummata kana ajjeeftu kana yoo lafa isaa fudhatte siin dubbattuu si geesse jechuudha. Kanaaf generaalonni silaa lafa eegu daangaa eegu they are busy lafa gurgurachuutti kotorobaanditti hannatti busy. Okay. Khasila dirree dhawaatiin eega joo kanuma akka gaafa dhiyoo poolisticha kotorobaandii isaanii qabe ajjeesasan saniitu guutuudha jechuudha generaalota Oromoo keessaas. Gurbaa dirree dhawaat du'e. Ka'ii Soomaaliitu ajjeese jaan warra kotorobaandii wajji dalagatuutu bulchiinsaa fi haga bulchiinsa poolisa naannoo isaanii wal jidduutti ajjeese jechuudha. Biyya hayni hin hojjanne biyya dhugaan hin dalayne biyya saniitu jira jechuudha irra keessatti. Everything is about money. Saaminsa. Because biitti takka hoggaa mootummaan tokko properly function godhuu dadhabe. Maaltu ta'a mallattoo kanaatiin dhufaa jechuudha. Abbaan fedhe bakka fedhe nama ajjeesu generaalli dalagaa isaanii isee uummata keessa gaddeebi'ee saamu milishiyaan gandarra deemtee kuma shayyoon finne siin hiisisa jechuun kanaatu jira jechuudha. Okay. Kakaani amma lola kaabaa kanarratti ijoollee leenjifnaa ittanii kaata akka zabana dargiin ilmaan hiyyeessaa asmara fixetti kaatan. Ilmaan generaalootaan deeman lola kana. Ilmaan kaabineen deeman, ilmaan bulchitootaan deeman. Eenyu deema? Ilmaan hiyyeessa Oromootiitu deema jechuudha. Ilmaan haati akka Rabbiin beeku guddifte saniitu deema jechuudha. Kabiraa tokko hin deemu. Ilmaan warra bulchuu qucufti biyya alaa baratan. Ilmaan hiyyeessaa garuu lubbuun isaanii vaaliyoon qabdu. Lolli kun lola daangaatii miti. Lola bakkaan anduree nyaachuu ture raamaana kaaftaa fi lakki ati nyaatte amma taraan tiyyaadha karra wal lolan. Simple as that.
lola gareeta kato olaantummaatiyyaa dhabee kabajaatiyyaa tuqamee Itoophiyaa tana naatu uumee amantiitiyya qofaa bulchaa carqiitiyya qofaa leellifamuu qabaa afaankiyya qofaatu kana godhuu qabaa warra ja'utu mootummaa kana harka keessa naqatee dhiiga biyya san keessa ganna jira jechuudha. So Oromon, they have to careful. Oromon laallachuutu irra jiraata. Oromon dhugatti warri Oromiyaa dhatiisina jarraayyaa ittisa biyyaa ta'e raayyaa maarree ta'u maqala duulu duratti shiftoota isaa fi Ogaden daangaa Oromiyaati irraa baasa. Sani jechuudha keessin baal keessi waan ni godhu. Lafa maqalee namni bira biitii ollaa dhuftee weeraruu jirtu hin jirtu jechuudha. Yoo fedhan is wajji jiraatan yoo fedhan immoo self determination isin irraa bahuu dandeenye jechuudha. Dirqi namni waliin nama hidhu hin jiru. Garuu biitii abbaan qabne lafa Oromiyaati. Biitii arra ilaalchi Ziyaad Barree amat shantama amat meeqa dura shanta Soomaaliyaa Soomaalii guddittii gaafa Afrikaa ilaa haga Hawaashitti arrasan bifa inni itti deemu jiru laaltanii agartanii jechuudha. Itti aanaan biltsiginnaa achi keessaa kaa qaceelfama kannu biyyaan bulchaa biltsiginnaa san jalatti itti aanaa biltsiginnaati ja'a. Garuu inni hojjetaa saaminsa lafa Oromoo abbaa biraa dhaalchisuu irra dalaga projektiin isaanii jechuudha. Mustafeen killilii shan bulcha ganamaa galgala maal godha shinniileerraa. Mustafeen nama Oromoo harkaa hin feenedha. Akka Mustafee Agjariin Oromoon sila addunyaa irra jiraachuu hin qabdu. Arra nama saniitu ganamaa galgala shinniilee dhufe waan godhuu qaban himaa fi jechuudha. We are busy, wal nyaachuu irra busy, wal arrabsuu irra busy, wal irra barreessuu irra busy. Barruun keenyallee diina irratti hin barreeffamu. Jechi keenyallee diinaan hin jedhamu. Wal keessa deebinee akka ilmaan adurree wal nyaanne jechuudha. Kana kakara kaanii wooma lamaan na ajaa'ibsiise. Hayyoota jennamoo beeytoota jennamoo maal jenna? Haasaa waayiluu gonfaa tokkoon dhaggeeffadhe Oromoon gabroomteen beeytuu je. Koroneel Jeneraal Haayiluu gonfaa Oromoo yoo gabroomteen beeyne maaliif adda bilisummaa Oromootiin dhayixeeti tokko. Lamada gabrummaa wayyaanee jala dammaqiinsa Oromoon si dammaystee si baasee miti. Moo arra eega baalagizee taatan tana eega baalagizee taatan tana gabrummaa dur irraanfattanii ka'arraa kan qoftiin isin mul'ate. Atiyoon gabroomin ummata Oromoo madaasaatti soogiddan naqin. Gabaabumatti. Soogiddatti darbiyyin madaa ummata Oromooti irratti. Akka namaatti kabajaan sii qaba. Garuu waggaa daangaa dabartan waluma himnaa jechuudha. Arrasii baalagizeen boru nama biraa baalagizee ta'uu danda'a. Jiddugala Oromiyaatti ilmi namaa akka horii gabbahee mootummaa Habashaatiin gabra janii dhiyeessanii magaalatti Oromoon gurguramaan baane. Moo eessaa fiddan arra tana. Wanni Oromoon hin gabroomnee gabrummaa jalan turreettan bakka isin deemtaniif annama qaceelloo beekuu jechaadha. Maaliif goobanaa daacee yakkamaadha. Goobanaa daacee caphiinsa arra Oromoo keessa jirtu kanaaf mata dureen isa. Isa gootoomsu jettaniiti waan biraa keessa seenuu jirtanii jechuudha. Eega goobanaa daacee Oromoo humaan godhin ilmaan tuulama akka ilmaan Falastiinitti maaltuutu Oromiyaa guutuu keessa bittinneesse. Lafa isaanii weerartanii, lafa isaaniitti buqqaaftanii, ka amantii teessan jala buluu dide fanniftanii. San dheefaa miti uummanni tuulama akka Falastiin ta'e Oromiyaa cufa keessa faca'e. Moo ati arra akka gaarii nyaattaa, akka gaarii jiraattaa, you are millionaire abbaa feeta jeeftee biliyoona gaafattaa kakalee san irraanfatte kaarraa malee. Rabbiin sammuu wanni sii kanneef waan dabreef innis akka yaadattu. Waan arra keessa jirtu yoo badii kalee hojjette arra akka sirreeffattuudha. Waan borus akka qaceelfattuudha jechuudha. Kana. Kakaanii barreeffama Yaayyaa Bashiir tokkoon argee. Gaafaan Asmaraa ture na sodaachisanii kitaaba na barreessan jee.
ambar nama guddaan sisee malee ijoollee sinseene maaliif intalti tiyyatama 13 yoon an kai waa godhi jeen hin gootu no naan jetti itti nama numaa min godhu naan jetti you have to respect my right naan jetti mirga kiyyanaa kabajuu an kanan godhu ati gaafas daa'ima ama 7 turte moo daa'ima ama 9 turte moo maal turte gaafa namni dirqiidhaan waa barreessisiin jiru moo arra atis kara baalagizummaa san shifti goonaan ABO attack godhuudhaaf ABO irratti olola geggeessuuf kana dhimma baat itti amantee jaalattee barreessite ala kanattu gurguruu na gargaara jechaa turte jechuudha. Akkamiin namni waan ittiin amanne barreessa. Boru itti gaafatamni kan dhufuun beektu. Gaafa barreessin jallakki ani barreessu ittiin diddu. Tanaaf waan fedhii teessaniin gootan ka ho'omsa keessaniin gootan nama biraan rakkoo bal'aatina. Guyyaan arraa kunni dabraa guyyaan biraatis ni dhufaa beeka. Namni akka amma jiru kanatti hafu. Boru nagayni bu'ee dadni dhufee namni waltajjii takka irra taa'ee waan dabreefaa wajji haasa'uutu malaa jechuudha. Kanaaf waan boru wal nama gaafachiisuun hojjetina. Siyaasaanii fi kitaabni barreessan mirqaanan ta'u itti yaadanii ol qabanii gaqqabanii itti yaadanii ol qabanii gaqqabanii barreessuu barbaadaa jechuudha. Na ajaa'ibsiise. Na doorsisanii na dirqanii barreessinaan jedhan. He is a kid. Ijoollee kindergarteniiti ati. Yoo silaalan nama guddaadha, nama dheeraadha, nama bilchaata fakkaata. Sammuun isinirra jirtu tun sammuu namaati moo sammuu hoolootaati isin keessa jiran nagaluu dideen namoota garii. Sorry to say that. Jecha keessaniitu akka namni kasitti isin dubbatu godhaa jechuudha. Kakaani warra ajandaa baasu jira, warra ajandaa baasu goobanaan gootaas jedhanii goobanaan waan gaarii hojjetes waan badaa hojjetes ni qabaa warra jiru kun ajandaa Oromoo bu'aa qabu maaliif hin baafne? Ajandaa weerariinsa lafa Oromoo ramaan dubbanne. Ajandaa lafa Oromoo walakkaa ol alagaan fudhatte ramaan dubbanne. Goobanaa daachaa yakkasaa isinirraa dhiquu hin dandeessan, isinirraa hiquu hin dandeessan. Ummanni tokko sabni tokko gantuu qaba goota qaba. Sabni tokko yakkamaa qaba nagaa qaba. Akkuma saba addunyaa cufarratti. Okay. Oromoo qofaa miti. Akka goobanaan akka Oromoo qofa keessa addunyaan tun cufti nama akka goobanaadhaan ni qabdi. Garuu xurii sanirraa haquu jettanii waan biraa maaliif dubbattan? An ammallee kaniin jedhu eega goobanaan goota ta'e Harargee tana miliyoon 15 ka gurbaan amma duratti Amaara miliyoon 15tu Harargee keessa jira kaje miliyoonni 10 dhalattoota tuulamaati. Maaltu isaan facaase bara san biyya tana keessa? Miidhaa goobanaan faan godhanii miti. Buqqa'iinsa milli goobana irkatee Oromoota tuulama lafarraa buqqaasee miti. Eessatti kamaxxansuu feetanillee anniin beeku. Waan kana maaliif akka qaaftanillee anniin beekan. Eessa geessuullee akka feetan niin beekaa jechuudha. Okay. Goobanni tokko namni yakkamaan bahad dhalatu, dhihad dhalatu, kaabad dhalatu, kibbad dhalatu, jiddugala dhalatutti yakkamaadha. Oromoo fedherra haa dhalatu. Uummata sanirratti yakka hojjete. Mo waan amma ifii godhu jirtan kana justified godhuudhaafi ka goobanaa fidattani because isinu goobanota haaraa jechuudha isinu new goobanas. Maaliif warra humna ummata isaa tuffate alagatti irkate jechuudha. Ummata lafee duudaa qabuun dhaabbachuu dadhabee namatti irkatee dhaabbatu jechuudha isin. Ammoo inni goobanaa kaaftaniif adeemsa akkasiitirra waan jirtaniifi goobanaa maqaa kaaftanii jechuudha. Tanaaf saba tokko keessa ka saba gurguratu ni jira. Arra dhiisaati bara Fara'aawna wajji taa'ee kajoollee Israa'el fixaa ture dhalataa Israa'elii jechuudha. Fara'aawna mana Fara'aawna galee. So Oromoo keessaas Oromoon tokko diina irkatee ko Oromoo fixu guutu arrallee godhamaa jira jechuudha. Arrallee godhamaa jira. In fact arrallee godhamaa jira miti.
تنافوري confused تاتني confused نما قدو داف قوبنا كاما قوتو ماسك أبا غاريس قد إهماس قد إمارس قد إتن do not confuse our nation أما رجال فيه مرقا قبدن أبا في رجال فيه مرقا قبدن قارو سينا أوروموت تنتبتنا tokko nama kun jireenya isaa keessa waan keessa dabre qaba jechuudha. Tokko nama kun sirna saniin miidhamiinsa background hedduudha qaba jechuudha. Oluma futi jettanii ajandaa barbaaddachuudhaaf waan Oromoo wal dura dhaabuun kun hojjetina. Keessaafu ammafa ta'ee jedhamee ajandaan Oromoo wal dura dhaabu ta'ee jedhamee hojjetamaa jira jechuudha. Hoggaa garii maaliin jaan yakka mootummaan kun hojjechaa jiru dhoysuudhaaf jecha ajandaaleen garii bahuu jira hinja. Maaliif ni wallaalle akkasaa wallaalle. Maaliif akkasaa wallaalle? Kakalee makiinaa jala qabna joo arra makiinaa gara galchina jaa. Kakalee bilisoomne joo arra gabroomne jaa. Kakalee si duraan du'a jeetu lakke arra ati du'i jaa. Bakka qabannuu fi bakka gadhiifnu wallaalle jechuudha. Tanaaf if moggalamee milladhaa waraanni irraan deebi'a waraanni shinniiletti leenjifamaa jiru kun waraana haga hawaashii gaditti kileem godhu jiraniiti wanni kun wanni shinniilee kun affaar illee ni laala garuu affaar hogganni isaatii fi kurneeloottan isaanii dafanii waan waa arganiif arra kunoo tarkaanfiirra fudhatanii jechuudha. Shiftoota naannoo shinniileetti wal leenjisaa jiru. Shiftoota kana achi qallabaa jiru mootummaa Jabuutiiti. Joint operation warra Mustafeetii fi ijoollee Isaa tanaa jechuudha. Haga Hawaash akka TPLF lola banteeni naannoo san lola kana kaafnaa jiran. TPF lola bantuu sin jirtu. Warri gartee TPLF dhuftee cabsitee nuti Prime Minister mootummaa ce'umsaa nu godhan jettanis abjuu daytime dreams la dhiiftanii gaariidha. Abjuun guyyaa tun gadheedha beektu jira keenya. Abjuun guyyaa hamtuudha. Maaliif waan hin taane keessa sineetti jechuudha. Kalee down wayyaan enneeti arra kam wayyaan enna. Namni nu nukkofla addunyaan nukkofalti. Oromoon mootummaa kana ofirraa jijjiiruu fedhe wanni cufte harkasaa jira jechuudha. Gargaarsa nama biraan barbaadu. Qeeroon Oromoo gaafa warraaqsa kaasu Affaariin koon na gargaarin jenneen Isaa fi Ogaadeeriin koon na gargaarin nam tokko kana gargaarettee hin qabdu. Rabbii sii qabatte ummata sii hirkatte TPLF biyyaa baafte jechuudha. Warri kalee down wayyaan eettanii arrammoo kam wayyaan eettan ittiin milkooftan tana wayyaaneen dhuftuu sin jirtu tsimdoon taatu achumatti salleessa baatii sagalii taate odoo guyyaan hin gahin haadha gara du'ee akkasii jara keenya fayyaa ta'a an dubbii warra Soomaalii tanaan na aarsa waan wal beeynuuf jecha ulfaadhaa guyyaa gaarii qabaadhaa. Osfaana warri as jirtan join Osfaanaan arra guyyaa oowwaadha guyyaa taphattoonni jajjabaan taphatanii boru faayinaaliidha. Kamin join godha akkasuma tikeeta gaa'amata kana Osfaanaan bakka faranjoonni futboolii isaanii itti taphatanii baaskeetbool isaanii itti taphatanitti taphatamaa tikeeta Osfaanaatis online bitadha. Online dha gurgurama akka dururaarra dheeyne harkatti waan hidhannu xiqqoo waan tokko jijjiiramaa jira. So tikeetas bitadha walgarraa Oromoon wan biraati irratti yoo wal arkuu dadhabne bakkuma akka ispoortii tanatti illee wal dhufne yoo walillee dubbifne ijuma keessa wallaallee adda deemnu kanuma hayenno.